Seenaa jireenyaa obbo Bulchaa Dammaqsaa. Seenaa obbo Bulchaa Dammaqsaa jireenya isaanii Boojjii Dirmajjiitii hanga Yuunivarsiitii Finfinnee, seenaa isaanii Yuunivarsiitii Finfinneetii hanga Yuunivarsiitii Siiraakiyuus, seenaa isaanii fincila barattootaa Yuunivarsiitii Finfinneetii hanga aangoo ministeerummaatti jiru viidiyoo kana keessatti isiniif dhiyeessaa. Haga dhumaatti na waliin tura. Namni siyaasaa buleessii yeroo jalqabaatiif paarlaamaa Itoophiyaa keessatti afaan Oromootiin dubbatan Bulchaa Dammaqsaa du'aan boqotan. Obbo Bulchaan wayita paarlaamaatti miseensa turan guyyaa isaan kabajamoo afyaa'ee jedhanii afaan Oromootiin afaan saaqqatan miseensonni biroon hiikkaa isaa dhaggeeffachuuf dhaggeeffattuu yoo butatan uummata Oromootti garuu gammachuu guddaatu dhaga'ame. Sababiin isaas paarlaamaa Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo yeroo jalqabaaf dubbatame. Namni hedduun paarlaamaa biyyattii keessatti haasaa nama ajaa'ibsiisuu fi bohaarsuun isaan beekaa. Keessattuu dhimma guddina diinagdee biyyaa irratti gabaasa muummeen ministeeraa yeroo sanaa obbo Mallas Zeenaawii paarlaamaatti dhiyeessanii walqabatee yaadni isaan achirratti kennan yoo billee taanaan sammuu lammiilee biyya kanaa keessaa waan baduun fakkaatu. Seenaa obbo Bulchaa Dammaqsaa fi haasawaa isaan kanaan dura miidiyaalee garaagaraa irratti taasisan akka itti aanutti gabaabseen isiniif dhiyeessa. Obbo Bulchaa Dammaqsaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Dirmajjiitti abbaa isaanii obbo Dammaqsaa Sanbatoo fi haadha isaanii aadde Naasee Sardaarraa dhalatan. Maatii isaaniif ilma tokkichaa fi arfaffaa kan ta'an obbo Bulchaan barnoota isaanii sadarkaa jalqabaa Gimbiitti, sadarkaa lammaffaa mana barnootaa Adventistii Kuyyaaraatti hordofaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota isaanii digirii jalqabaa damee dinagdeen qabxii olaanaan eebbifamaniiru. Qabxii olaanaa waan eebbifamaniif Yuunivarsiitii Koorneelitti carraa barnootaa argachuun illee barnoota isaanii Yuunivarsiitii Itoophiyaanonni hedduun argaman Yuunivarsiitii Siiraakiyuusitti jijjiiramuun damee barnoota dinagdee hordofuun digirii lammaffaa xumuruun gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Ga'umsa barnoota isaanii agarsiisaniinis yuunivarsiitichatti badhaafamaa addaa turan. Obbo Bulchaan yeroo bulchiinsa Haile Sillaasee itti aanaa ministeera maallaqaa bara bulchiinsa obbo Mallas Zeenaawii ammoo miseensa paarlaamaa ta'uun tajaajilaniiru. Kana malees jaarmaalee idil addunyaa gurguddoo keessaas ogummaa isaaniin hojjechuun muuxannoo dheeraa kan qaban obbo Bulchaan guddina industirii baankii Itoophiyaa keessattis gahee guddaa hayyuu gumaachanidha. Kanaan walqabatees obbo Bulchaanii hundeessaa baankii Awwaashii fi pirezidaantii jalqabaa baankii Awwaashis turaniiru. Hayyuu dinagdee beekamaa kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa erga bara Haile Sillaaseetii kaasee buleeyyii Oromoo siyaasa Itoophiyaa haalaan hubatan keessaas tokko turan. Haala siyaasa biyyattii ilaalchisee yaada yeroo garaagaraa waltajjiiwwan irratti ibsanii alattis kitaabotallee barreessuun seenaa beekan dhaloota dhufuuf akka darbu taasisanii jiru. Gaafa barumsa irra turanitti sochii fincila barattoonni mootii Haile Sillaasee irratti gaggeessaa turan irratti dammaqinaan hirmaachuu irraa kaasee aga barattoota qindeessuutti kan qaqqaban obbo Bulchaan osoo dinagdee baratanuu nama siyaasaa ta'anii of argan. Yommuu barataa yuunivarsiitii turanitti mooticha irratti fincilaa turanis garuu dandeettii isaan qabaniin osoo mormanuu ministeera maallaqaatti miindessuu irraa kaasee hanga itti aanaa ministeeraatti muudamuudhaan mooticha tajaajilaniiru. Dandeettiin isaanis yeroo irraa yerootti dabalaa fi cimaa dhufuu isaatiin akkasumas mootichi sittamanaa dhufuudhaan boodarratti ergamni cimaan tokko itti kenname dhaabbata biyyoolessaa keessatti Itoophiyaa bakka bu'uun filataman. Itoophiyaan biyyoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundeessan keessaa ishee tokko ta'uun ishii dhaabbilee idil addunyaa sanaan booda hundeeffaman keessattis miseensummaa hedduu rakkachaa hin turre. Dhaabbilee kanneen keessaa tokko kan ta'e baankii addunyaa namni ogummaa ikoonomiksii faayinaansii qabuu fi Itoophiyaa bakka bu'uu waan barbaadamuuf yeroo sanatti namni teessoo sanaan malu obbo Bulchaa qofa turan. Mootiin Haile Sillaasee seenaan Oromoo akka sirnaan hin himamne afaanii fi aadaan Oromoo akka hin mul'anne gochaa turanis teessoo guddaa kanaan Oromoo araarfachuu waan fedhan fakkaatu. Carraa argamee kana dabarsuu kan hin feene obbo Bulchaan ergamicha fudhatanii waggoota 5 baankii addunyaatti Itoophiyaa bakka bu'uun tajaajilaa turaniiru. Turtiin namni tokko dhaabbatichaaf filatamee waggoota 5 keessatti kan xumuramu waan ta'eef obbo Bulchaan nama biraatiin akka bakka bu'us dirqame. Yeroo sanatti garuu obbo Bulchaan aangoo isaanii xumuranii nama biraatiin bakka bu'uuf yommuu yaadanitti sirni siyaasa biyyattii hin geeddarameetu isaan eege. Mormiin obbo Bulchaan gaafa yuunivarsiitii turan mooticha irratti gaggeessaa turan cimtee raayyaa biyyaa harkatti kufte. Fincila barattootaa kanatti fayyadamuudhaan gareen dargii aangoo mootichaa guutummaatti dhuunfatee biyya humnaan bulchuu eegale. Yommuu barataa turanitti mooticha irratti fincilaa kan turan obbo Bulchaan garuu kan isaan muudee fi ergamitti kenne mooticha waan tureef kufaatii isaaniin booda gara biyyaatti deebi'uu fedhiin qaban ture. Kanarraa ka'uunis aangoon isaan baankii addunyaa keessatti qaban xumuramus muuxannoo achirraa argatanii fayyadamuudhaan gara dhaabbata guddicha addunyaatti makaman. Yeroo namni hedduun mootummaa dargiitiin biyya isaa keessatti ajjeefamaa jirutti gara biyyaatti galanii biyya tajaajiluu waan hin yaadamne ta'uu kan himan obbo Bulchaan sirnichi humnaan ala nama baratee ofitti dabaluuf fedhii waan hin qabneef fedhiin gara biyyaatti galuuf qabanis achumaan hafe. Abdiin gara biyyaatti galanii biyya isaan guddistee fi achiin isaan geesse tajaajiluuf qaban karaa taftus kutannoo fi kaayyoon isaanii garuu isaanuma waliin dhaabbata idil addunyaa tokkorraa gara biraatti wajjumaan imale. Yeroo sanatti Itoophiyaanota mitiitii Afrikaanotnuu dhaabbata akkasii keessatti baay'inaan kan hin mul'anne yommuu ta'u obbo Bulchaaf garuu mana hojii isaanii waggaa 22 ta'uuf dirqamee jira.
Yaadota obbo Bulchaan dhimma qabsoo Oromoo irratti kaasan yoon isiniif hire obbo Bulchaan akkana jedhu. Oromoon mirga argate malee bilisummaa guutuu hin arganne. Mirga abbaa biyyummaa Finfinnee malee babal'ina Finfinneen nu yaachisuu hin qabu. Badii Finfinneen qonnaan bulaa ishee irratti raawwatte ogeeyyotaan qoratamuu qaba. Walli Oromoo irraa fagaate malee Oromummaa hin mulqanne. Oromoon diinagdeen of utubu malee mirguma argate illee bulfachuu hin danda'u jechuudhaanis beekamu. Obbo Bulchaa yeroo lubbuun jiranittis waxabajjii 15 bara 2011 haasa'aan gaazexaa Bariisaa waliin taasisan akka itti isiniif dubbisa. Dhimma qabsoo Oromoo irratti akka kana jechuun dubbatani. Gaafa jalqabaa paartiiwwan Oromoo hundeessuudhaaf sochii taasisaa turre sana warri maqaa Itoophiyaa qofti akka waamamu barbaadan nutti kolfaa turan. Isin Oromoo jechaa kan ooltan maal barbaaddaniiti? Maaliif fiduu dandeessu jechuun nutti qoosaa turan. Ani nama diinagdee ta'us roon Oromoo irra ture dirqiin siyaasatti na fideera. Bifa waliigalaatiin amma yommuu ilaallu garuu qabsoon Oromoo diina jilbeeffachiise malee hin ajjeefne. Haa ta'u malee kunuu injifannoo guddaadha. Gulantaan Oromoon biyya kana keessatti qabaachuu qabus kana caalaa ta'uyyuu inni amma argannes waan tuffata'u miti. Siyaasni Itoophiyaa keessatti qaamasa qabnaan Oromoon tokkummaa isaa cimsannaan deebi'ee garbummaa jalatti hin kufu jechuudhaanis yaada isaanii kaasanii turan. Obbo Bulchaa Dammaqsaa dhimma Finfinnee irrattis akka kana jechuun ibsaniiru. Wanta ani durirraa kaasee yaadaa ture Itoophiyaanonni Oromoo beenyaa kanfaluu akka qabanidha. Maaliif yoo jedhame immoo magaalaan isaan akka magaala guddoo biyyattiitti itti fayyadaman tun lafee fi dhiiga Oromoo irratti kan ijaaramtee fi babal'atte ta'uu isheeti. Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaati jecha kan achii buqqa'uu fi sanyiinsaa lafarraa badaa ture garuu kan Oromoo qofaati malee kan Itoophiyaa hundaa miti. Akka kana hubachuuf immoo nama ta'uu malee Oromoo ta'uu hin barbaachisu. Gosoota Oromoo sababa babal'ina magaalaa kanaatiin badan har'a lakkoofnee haaloo ba'uu osoo hin taane badii hangammaatti sababa kanaan dhabneef garuu beenyaa gaafachuun seera kamiinuu waan danda'amudha. Kanaaf adeemsa Oromoon qofti buqqa'aa Itoophiyaanonni immoo irratti of dhiibaa jiraachaa turan sun dhaabbate badii hangammaatti qonnaan bulaa irraa ga'eef immoo koreen bilisa ta'e dhaabbatee qorachuudhaan beenyaan kanfalamuu qaba. Gama biraatiin immoo yeroo kanatti Oromoo yaachisuu kan qabu dhimma abbaa biyyummaa Finfinneeti malee babal'ina ishee ta'uu hin qabu. Yommuu babal'attu garuu akka isa duree qonnaan bulaa ari'aa osoo hin taane ammachaa ta'utu isarra jiraata jechuudhaan dhimma Finfinnee irrattis yaada isaanii kennanii turan. Egaa namni du'aan oolu qabsaa'aan gameessi kun hayyuu beekamaan Oromoo umurii isaanii waggaa 95tiin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarteetti.